جاهلة إني قربان كن جاهلة nama nagaa ture duraan amma yoo jaahilate لك جاهل ما نما علمي كريم تصح جول ما متى مرت تنامين qara كان على قربان جاهل دقيقة جول متى مرت خيس لنا موتا وابي كانوا سو وابي كانوا متى مرن هندا جراتي جول لنا جاي هندا جرا أما دما أجرا خيس أنا ما قرت واتك دعومان كيسي ساتي تكسم كمرامي كناب ما سيتا كمان أمني كي أجر سيسو قربان سن جاهلته جاهل المركب كجان قرته جاهلة أما اللي نمسي هنتاني نما ججما جوجا تلفوفا قرته نما ملء شيطان قربان وان سر رابيت الروانة بينه الرباية كناف الفرتين اللي بيت تبجوت رمودان سن سودا تبجوت رسيف تبجوت رمونا مودهدو برات mo tabachuu jira nama hedduu jiran taphataa ani immoo nasiyaan daamaaf akkana tahini yoona taartii dhiifama naa godhin jaan akkana barreessaaf yaa ati isaan jaan yaa kama namni kee agarsiisu gurbaa kana itti turte itti laaftee itti turte ati nasihaa sanuu zaahiraanu awwal guyyaa gartee wal qunnamtan irraa waan aljaanibu sayyi jedhanii gurbaa kana irraa gartee jawaaniba fokkataa hedduu qaba waan si dhoysu qaba iccitii baay'ee qaba ammoo baalagee ta'uu agarsiisa nama gartee shayxaanni mallakate ta'uu agarsiisa mandara biraa qabaachuudha nama akka keetii kana akka madaallee fi akkasiif hin taane gurbichi kana agarsiisa akkasumas irratti dannasee sitti taphata osoo si fuudhellee gartee sagalee shayxaanaa hedduudhaan akkasirra lallabu tarii muuziqaa sirratti huddutti itti banee al shakla dhageeffadhu sii taanaan jee sheetitti maalii miti jee tokko jira jara keenya dhageeffadha namni kun nama caalimaati sheeka guddaa intalti tun intala sheekaa tan hangafaati amma seenaan duwwaan inni jetiyyaan arganisiimu jira sheekichi kun caalim akka Itoophiyaa walii galatti beeka akka nama akka sheeka amawwatare dhiyootana Allah yarhamu seenaan kun katee biyya keenyatti gurbichi dhaqee intala jaalate intala ni fuudhee intalti intala sheekaati beeke sheekni gaa akkasi wuduu achiisee gurbaa gatteessee salaachisee sagaddaa jee waan qabatee caalima ta'etti dhiyaate birgaafa dhaqu imaamaa adii qalloo takka tagartee agamsaa fi qoraanuu goraanuu karaarratti namarraa butu gartee wannaa takka ni jirtimi maqaaf jechu fakkeeffataaf kaayatee dhaqee akkasitti haa maal ture ni beeytanii darasaa sheeka kanaa ture gurbaan sunu darasaa caalimticha kana ka'eetiin talagaa fudhate amala dhoofatu qabaa mitiiree namni subhaanallah waa kasheeticha jala taa'ee kitaaba qabu sanii miti mujrimuma addaa fir'auna ta'eetuma maasin ben gurbaan nacuuzu billaahi booddee ka'eetuma intalti salaanitti hin qadaam shanan salaataa subii kanaas kaateetuma bishaan qabbanaa kana allah wudu'attee inni hanga duraa biyyee huccuu jala naqateetuma rafa achirraa booda dubbiin jabaatte jeen tanumatan akkamittiin birraa dhoorkaa inni subuma kana ka'uu fi achuma guyyaa hunda bishaanuma shanan salaataa irra na dhiqachiisu kanaan azaa ta'e jee akkasitti isiidhaa hinustu gaa dubbiin jabduun taatee beekichi booda maal godhani beekta yoggaa isiin kaatee ni ciniin ta'u inni ganama nyaata fedha beek ganama subiidhaan yoo nyaatatti kan inni qiyaamaa dhalata asii intalti haa ni salaata kana raka'aatu mara been subii kana baqaraan salaatti beeki ni dheereessiti salaataas subhaanallah akkasit kaatee booddee isii salaatu tana sujuuda kana yoggaa qabatte intalti olin jettuun sin je rabbi kadha ta isaa hunda boochi acha yaa rabbi diri isaa tana dhiisiif jallina isaa kanallee sirreessi jettee muummadoo kana isuma kanatti isaa wajji raftee firaasha isaarra bultee mee dhageeffadha wajji rafee ka'eemma ganama silaa faxara fedha inni salaata rabbiitti seente akkanuma jala kaa'ee laalqubuma kana isii kana sujuuda jirtu duubuma kanaan laa ilaaha illallah fanni seensiin jedhe samitti olo achumaan ofirraa hin qaarse sujuudarraa hudduu qabee maal salaattaa miti والله أعوذ بالله من أبونا ومتى ببرات يجرو كنا نقولني إن قدوا إن أنا معي بعد ربي جلديسي أكست تلتك اسم الله فاخاتيتما قراء الداتة قابل دوبانا إنك سجيس أكسم هدو راني سيبو يسيل هدو كبير قرق الجبر هدو ما نخيس أبو يجت أبو إذا أتخكنات أتخنا ما بابا جلتا إيه قرآن ربي كروسني إن جنة صلاة ربي دي بكرنا نقول قوم قو قرآن دي بكرنا نقول
ستالك جتين كان نخاخي أنا سيخي شيخ شريف بردك برباد الدنيا جتين نخا أكسكته جلنا كسنوب هو يا دمس شيخ جت خايجتين مرة إزدان كدرات يوقف ودتيمت أبو ربي جا فورك يدرا نرى باسو دنديسني درسا جاي درسا ولي قبل درسا نمر بشاني ما كم كرايسا أكسيت جماعة تكتك أصوب تتنقل باختنين أتشبوت إساتو نقر حالا كناني نما كنا داجر يجور باجتي يا جركين وانا كسيتي دبي ججب دربين جار سولي قلت كان الداس يا غنو بوليتي يقالي حيات أكسي نمنت أنو برنوت فرجانا فيك جركين الدنيا كنا رواحد دوتا تفسير المنام قفاجر جره تفاصيل كيسة دبي أرجع قبل دوان الدو سر رجعوا ملت تركنا جرو كيسة جت قابسن تنتان الرادب لا تجرجر جرجرا ورا بيسا قافج إني نجان أتي المنامات من الشام خان أرما لفا وتالت تكو خانه رمتو في الرلا لسر جرجع جينا منهم مال بها يا بودش يعني تكو مرة ريبتك كجيبان مال جنانجي قافا قرتي كوبيفتين انتشينا رب سر راقب هدول لا تأرك ورلا لا تأركني بيك نوتي تجربة أنا أركني حركات أبا نور رجعي أركني ردو وأنا سينوها كون هرياتين جرجع نمني كبري هريا أركت أو في أركجا أورام تيجي السلام عليكم ورحمة الله نو أورامي أشير بعدين أورامي أورام تيجي الكوباجرا والجلا والكوبا أورام تيجي قالوا أنا قاسي بيت أورامي هذا أورامي أبو داعش أجيبه دسيا أجيبه ده حليم أجيبه دسيا وعليكم السلام آشا جون كوني أمان تيا gabaan ergiti nama faana jechuudha nama akka dhadhaa gurgurinaan jetti dhadhaa kana gurgureen beeku nama faana na ergiti dhadhaa kana yeroo nama faana dhaquu ijoollee hiriyaati yaa nama naa oli nama lama kootu nu wira taa'ee gurgurinaan jedhan lakki ummaan tiyya nama biraa nama isaan faana na ergiteen jedhaanii eegasii dhadhaa kanas gurguree birris fudhadhee yeroo galuumsaaf ga'uu irratti ammoo yeroo baay'ee makiinaa yaabbadhee gara manaa gizee galu makiinaa kana hin yaabbadhaa qeen ga'u mana kennan ga'u inni deddeebi'a jechuudha gaaris yoo ta'e hin yaabbadhaa manaan ga'u bajaajis yoo ta'e hin yaabbadhaa manaan ga'u eebjuun kun deddeebi'e sanumaaf karuma ustaaz waan sin jedhu jira dhagaye ati eessa jiraattamma Dubaay isa kaa yerumte rume jaarsa ka eessa jira biyya jira ati xalaba dalayda moo barra laa xalaba takkaa yerumtee namaan addan baane kana dur laa rume addan baane maal seetanii beeyta ati dhadhaani gurgurtaa durummaa teefaaf duriin gurgura ture amma ture orgaa ummaa biraa adda baheetu hoggaa afur ga'e yaa tokko manaami kan agarsiisu dhadhaa san zaahirumaanuu gurguruu keeti dhadhaan siif barbaachisaallee akka ta'e mataarrallee kaayyachuun gartee wanna ta'uu keeti ammoo irra adda baatee yeroo dheeraa turuu keeti gara biraatiin waan manaamni agarsiisu ati xiqqishoo ni fakkeessite waqti tiyya gaalee fakkeessituu jaansan gartee fakkeessaa qabda fakkeessaa kana dhiisuu qabda fakkeessaa jechuun sossobaas qabda nama sobda sobni keessuun ammoo hin beekamu irra dibaa goota sirritti haasistee bakka dho'isitee firraa deemta afaan wallaalchifattee kanaaf isa kana dhiisi allahu alam ka beeku rabbi manaamni kee kana agarsiisa galatooma atillee naasha keessattuu hariiroo keessatti yookaan bultii keessatti jaarsa waan jedhamu jire akkasi kana godhanii tamaa akkasitti wanna godhan wilii waan akkasiiti haya namni itti aanu amma manama kanammoo biyyatti lukkuun ciicin lukkuu jechuudha ilmoolee lukkuu tanatu naariya oddorraa naannoo kiiloomeetira 500 hamma 600 kanan gaya kanuma manaati qayeeti jechuudha garuu qayee keessan alatti
Luku cicile luku tanatu na ari'a anammoo ofirraa dhooga harkaanii mataa kiyyarra kaayee harka kiyya kana mataa kiyyarra kaayee akkasiin fuula keessa mataa keessa na nyaanne jalaa baqadha harka kiyya ofirra kaayee. Jechuun mataarra si baati. Okay. Harka na nyaatti mataa osoo hin ta'in ani harka kiyya kana matarra kaayadhe. Akka cicile lukutu na nyaanne. Yaa. Haya. Akkasitti harka kiyya kanarra na nyaatte. Naannoo sana immoo naannoo biqilaa babbareeda kana jira naannoo midhaaniiti. Akkasitti arge. Ati fuutee? Yaa fuudhee garuu walirraa fagaanne wal bira hin jirru ammaaf. Wal bira hin jirtanii? Xiqqoo adda faffagaanne. Jechuun wallola wayi qabdanii adduma biyyumaa adda fagaatisaa? Yaa laa waldhabbii ni qaba waldhabbii adda nu fageesse malee waan biraati. Bara adda fageenya inni deddeebinaaniin waldhabbii kanaate beekan. Tole. Eessa jiraata ati Suudii jettee? Saawudii jira. Jechuun ati obboleessa kiyya bakkuma takka dalagde yeroo hunda moo dalagaa tana baatee achi seentee yeroo hedduu dalagaa ijjiirta moo takkarra turte dalagaa yeroo hedduurra turte tam. Dalagoo anammaaf dalagorra hin jiru gara dura garuu dalagoo haga tokko garuu irruma tuttureetumaan irraa bahee tama biroo seenaa akkasitti onneedha. Dhalaani naannee isi obboleessa kooti janaa fi yookaan dhalaa buusuu ijaazaa ni buusta. Garuu haasawaa ni haasawinee. Haasawaa qofaa miti ati dhalaa buusta dhalaa oofta obboleessa kiyya gaaleeti. Dhalaa kama namni kan agarsiisu olii gad dhalaa bakka jechuun dhalati hin bahin hin jirtu manaamni. Inumaa waan isin jedhu ati mootii dhalaa jechuun ni danda'amaa jedhama namni kee. Garuu bakka barbaachisetti itti dhayita bakka barbaachisetti fidda ammallee dhalaa gurraattii feete hatta adiillee yoo feetellee hin dhabdu garuu dhaluma teenya irra hedduun isiidha. Dhalaan si bira mul'attu dhalaa hedduu ammoo dhalaan hedduun subhaanallah inumaa siif haddaamaadha hedduun tasi tajaajiltuu jira. Akka malee dhalaa si tajaajiltuu waanuma ati barbaaddeen ayyi khidmaa jennaan hina qofuma tasii gootu maallaqa yoo taate yoo feete nyaata yoo taate maal yoo taate ofoo qullee yoo taate harkaan sossoosin silaata siin jettu innaa jaalala keessa wal tajaajiluu keessa waan adda addaati ati akka bulchaa isaanii liqaman bargante sanitti kaantiibaatti ilaalamu dhalaa keessatti ammoo sadarkaa qabaachuudha. Dhalaa biratti fi dhiira biratti illee karaa yaada hedduu qabda. Sagalee qabda ammaa sagaleen ta'e ni dalayti bakka itti sagaleen ta'e dalaytu jira. Gara biraatiin atummaanuu aangoo qabda ammaas aangoo nama biraa jala jirta manaafni kan agarsiisu nama aangoo isaa jala jirtu san Allahu a'lam. Ammoo nama jabaa ta'uu feeti nama guddaa fi ulfaataa ta'uu keeti waa hedduudha garuu dhalaa tana keessa dubartii xiqqaa jira beera gurguddaa jira. Warri ati itti wal qunnamtu warra ammaan tana jiru malee gana dhalaan hedduun jiruu ta'e keessa seenuu teessi haraamaan ta'e halaalaan hundis immoo xariiquma janaatiin dhufti jechuudha. Lafuma jirtu kanatti akka gartee qurxummiitti keessa galtaa jechuudha. Kanaaf bakka tanatti insha Allah halaalaan malee haraamaan of eeggachuun sirriitti dirqama jechuudha. Ammoo sagalee tolu arraba tolu yoggaa asuutu dhalaan takka sirraa afuu kan dandeenyee fi dhalaa feete boojuuf cinaa daqiiqaa sirraan fudhatu sagantii 30. Allahu a'lam kabee koramu. Waa hedduu jira mana nama keessa waan akkas akkasiiti. Akkuma caaqqileen gartee lukkuu siila horiituun dhalaan siila horiiti. Tuun as si dhungatti tuun as si qabatti tuun bakkuma irra buute hundinuu. Tanaaf ni barbaadamta jechuudha. Allahu a'lam. Hifattee fadheessita.
saniif akkasi baqatta akkasi oramticha Naayye. yaa waan akkasiiti garuu yaa wanni kun waanuma jiru ta'e isaatti ammoo fuulduraaf irra guddaan isii fuuldura tanammaa qacaca jechuu barbaadeeti tanatti amantuu sammani jirti ammoo tuun irra guddaan kana silaa dhiirti dhalaaf uumame ammoo halaalumaan haa ta'u malee abshir ati immoo haasoo isiistee sin dhiistu dhalaan si buusti malee ijaasa tanaafuu haasoo isa yoo dhiiste si wayya jechuu barbaadeeti yookaan haraamis seenta tole